odeessa keenyatti nutti dabarra. addatti dargaggootaa fi shamarran biratti miidiyaa hawaasaa jaallatamu TikTok Afrikaa keessatti ammayyuu dabalaa jira. Yeroo TikTok yaadatamuttis fuulli Afrikaatee kan dhalataa lammii Senegaal Xaaliyaan jiraatu Kaabilaamee isin dura dhufuun isaa hin oolu. Badhaasa TikTokeroota Afrikaa yeroo jalqabaaf dheengadda as Naayiroobii irratti qophaa'ee fi mootiin TikTokii akkamiin akka milkaa'e irratti Hamza Hussein kan qopheesse qaba. Yoo bilbila qabaattan nama arguun keessan hin oolledha. Namni kun dargaggeessa waggaa 21 hiddi dhaloota isaa Afrikaa Senegaal irraa ta'e garuu Xaaliyaan jiraatu Kaabilaameedha. Dargaggeessi kun mootii TikTokera addunyaa jedhamuurra gaheera. Sababa weerara koronaa vaayirasiitiin hojii warshaa keessa hojjetu dhaabuu hordofee TikTok banate. Viidiyoo waan tokko osoo jecha tokko hin baasin faaraa fi miira qaamaan agarsiisuun hordoftoota miiliyoona 116 ol qaqqabe. Deeggartoonni isaa biyya dhaloota isaa Senegaal irraa akkas jedhu. Tokkoffaa Senegaal irraa ta'uusaaf nan jaaladha. Hojii isaa kanaanis nan boona. Lammaffaa ammoo yeroo ergaa isaa TikTok irra kaa'u inni alaabaa Senegaal waliin fayyadamu yoon argu akka inni biyya isaatiin boonu hubadha. Kanaafan isa jaaladha. Kaabilaamee viidiyoowwan isaa keessatti osoo baay'ee hin rakkatin namoonni akka kolfan taasisa. Waan sirriitti yaadame haala salphaan dabarsa. Akka kofaltus si godha. Akka yaaddus si taasisa. Ani inni TikTokiitiin addunyaarraa tokkoffaadha jedhee yaada. Sababiin isaas namoonni dhugaatti isa jaallatu. Garuu akkanumaan salphaatti asiin geenye dargaggeessi kun sababa ergaa sanyummaan wal qabatee maxxanseen hordoftoota kumaatamaan lakkaa'aman dhabeefaa ture. Iccitii milkaa'ina isaas yeroodhaa gara yerootti waan haaraa uumuu fi afaan addunyaan martinuu hubatu mallattoon mul'achuu isaati jedhu namoonni miidiyaa hawaasummaa qoratan. Dhuma torbee kanaa magaalaa guddoo keenyaa Naayiroobiitti badhaasi TikTokeroota Afrikaa yeroo jalqabaaf geggeeffameera. Kaayyoon badhaasa kanaas namoota hidda Afrikaa qaban TikTok irratti dandeettii waa uumuu fi hordoftoota hawwachuu danda'an jajjabeessuufidha. Kanneen badhaasa jalqabaa kanaaf kaadhimamanis ulaagaa kennaa addaa qabanii fi waa uumuu waggaa darbe keessa ulaa miidiyaa hawaasaa kana irratti namoota biraan gahaa turan akka ta'e barameera. Haaluma kanaan TikTokeroonni bebbeekamoon viidiyoowwan gaggabaaboo irraa oleetiin yookiin vertikaal waraabame qabiyyeen isaa yeroo shubbisan yookiin ragada agarsiisu gosawwan miidhaginaa qabuu fi ogummaa waa bilcheessuu ta'an dhiyeeffataniiru. Biyyoota Afrikaa Saharaan gadiitti dursituun sagantaa qabiyyee TikTok Bonis Wasdwaba waa'ee qophii badhaasa kanaa akkas jechuun ibsite. Badhaasa jalqabaa kanaan TikTok biyyoota Afrikaa Saharaan gaditti jiraniif waltajjii kanarratti waa uumaniif beekamtii isaaniif malu kennuufiif akkasumas yeroo hunda ergaa gammachuu yeroo dabarfatanis seenaa Afrikaa akka himaniif jajjabeessuufidha. Namoonni mo'atanii fi lammaffaa bahan naannawaa Afrikaa 4 kan bakka bu'anidha. Isaanis Afrikaa Lixaa, Afrikaa Kibbaa, Afrikaa Bahaa fi biyyoota Afrikaa Saharaan gadiidha. Namoonni mo'atan garri caalaan Naayijeeriyaa, Keenyaa fi Afrikaa Kibbaa irraati.